Akkam jirtu daawwattoota keenya, daawwattoota YouTube chaanaalii keenya, YouTube chaanaalii ofiiti yookaan Oromiyaa Film Industry Tube irratti kan nu beektan hundumti keessan qophii keenya har'aa kanaan qabadhee kan isiniif dhiyaadhe. Qophiin koo har'aa kun akkamittiin Adobe Premiere fayyadamnee yookiin soofteerii modern ta'e kana fayyadamnee akkamittiin viidiyoo hojjechuu akka dandeenyu, walirraa barachuu, walirraa hubachuu akka qabnu isin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Haga xumura qophii keenya kanatti seeraan na caqasaa, na hordofaan isiniin jedha. Waan gaarii tokko akka hubattan abdii guddaan qaba. Adobe Premiere keenya kana eega bannee booda gara jalqabaa irratti faayil kan jedhu jira. Faayilii bira deemna, new project gaafa jennu jalqaba irratti maaluma nuu fida. Akkasitti until today fidan yeroo hundumaa nuti maal goona name kan jedhu irratti maqaa keenya itti laatannaa jechuudha. Fakkeenyaaf ofiiti. Ofiiti. Isa booda immoo itti aansinee maaltu jira? Maqaa yookaan name kan jedhutti aanee location kan jedhu. Location jechuun bakka itti faayila keenya save godhannudha. Bakka itti faayila keenya save godhannu browserii keessa gallee bakka barbaanne nuti desktop yoo ta'e, flash yoo ta'e, hard disk yoo ta'e, saniin booda eega bakka barbaannetti godhanneen booda nuti save eega godhanneen booda select folderii keenya godhannee folderii keenya filannee booda maqaa folderii keenyatti kennannee keessaa baana formaatota kana qaba jechuudha. Formaatota fakkeenyaaf ingest setting kan jedhu kana kutaa itti aanutti fakkeenyaaf ingest dubbing maal nu fayyada? Kaameraa 4K standard yookaan high quality dhaan waraabamee dhufe low resolution goonee hojjennee eega xumurree booda immoo high quality tti deebinee akkamittiin export akka godhamnu nu fayyada. Isa kana yeroo marsaa itti aanutti walii wajjin ilaalla. Kun default warra kun default mataa isaa danda'e waan ta'eef nuti homaan tuqnu jechuudha. Default warra kana formatii kompiitara keenya yookiin soofteeriin keenya ofiisaatiin nuu kaa'udha waan ta'eef jalqaba irratti neemii fi location eega xumurree okay jennee baanaa jechuudha. Tole egaa daawwattoota keenya eega okay jennee baanee booda inni optionoota garaa garaa qaba. Optionoota yookaan interfeesiin soofteerii keenyaa kun asiin nutti argamaa jechuudha. Interfeesii soofteerii keenyaa kana yookiin akkamittiin qoonnee yookiin beeknee itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu irratti soofteeriin keenya kun eega new project eega jennee booda kallattiidhumaan kana nuuf fida jechuudha. Eega kana nuuf fide garri kun maalidha, garri kun maalidha, garri kun maalidha, kun maalidha kan jedhu isaan arfan baay'ee barbaachisoo ta'an suni warra kamii warra jedhu amma isinitti himaa jechuudha. Tokkoffaa irratti project panelii. Project paneliin keenya kunoodha. Eessatti argama? Miila jala soofteerii keenya gara bitaatti argama jechuudha. Project panelii jechuun storage yookiin bakka itti faayila keenya keennudha jechuudha. Ittaanee maalidha? Isa import goone sana eessa keessa keenna? Project panelii keessa keenna. Ittaanee immoo maalidha? Tools panel. Tools paneliin wantoota hedduu of keessaa qabu. Kun akkuma argaa jirtan selection tool, razan tool, pen tool, hand tool, sleep and text. Hand tool, pen tool, razerii sleep yookaan trip yookaan rippli wantoota hunda of keessaa qabaa jechuudha. Wantoota itti fayyadamuu dandeenya. Warroonni kun faayila keenya kan nuti itti waatti dabaluu dandeenyu, itti hir'isuu dandeenyu, kutuu kan dandeenyu, keessaa balleessuu kan nuti ittiin dandeenyu warroota kana fayyadamneeti jechuudha. Tuulsota kana jechuun kiraateeraa yookiin maateeriyaalii jechuudha. Bakka maateeriyaalota ittiin sirreessinu jechuudha. Ittaanee maalidha? Timeline indicator yookiin working area yookiin bakka itti hojjennu jechuudha. Wantoota hojjennu hundumaa eessatti hojjenna? Timeline kee irratti hojjenna jechuudha. Kabiraan inni xumuraa maalidha? Program panel. Isa hojjennee xumurre bakka itti keessatti ilaallu jechuudha. Mee practically isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti bakka kana irratti import media to start jedhameti. Kana nuti jalqaba irratti file then import jenna. Faayila keenya gashachuudha jechuudha. Akkamittiin faayila gashanna kan jedhu yookiin shortcut methodin isaa control I tuqna jechuudha. Faayila koo fideen gashadha jechuudha. Eegan faayila kana gashee asina fida. Hanga faayila kana guddisuuf xiqqeessuun barbaade asuma list icon and icon view and list view kan jedhu tantoqa jechuudha. Isaan gaafan tokko faayila koo al takkaan xiqqeessa, al takkaan guddisaa jechuudha. Asuma keessatti immoo folderii haaraa uummachuun barbaade akka godhee fakkeenyaaf kan soundii S amma immoo kabiraa asirratti immoo V video akkasittiin sagalee qobaattiin folderii uumaa fi soundiif qobaattiin akka ittiin foldera uumaa fi jechuudha. O barbaanne kun immoo maal jedhama? How to creating a new folder into our project yookiin projectii keenya keessatti akkamittiin folder haaraa uumanna kan jedhudha jechuudha. Ishee kana new bin kan jettu tuqne tokko goonaa jechuudha. Saniin booda project panel ilaalleerra, tools panel ilaalleerra, timeline indicator ilaalleerra, program panel ilaalleerra, source panelin
additional yookiin akka qaama shanaffaatti kan nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Maaliif isa finne sana kan nuti keessatti bannedha. Fakkeenyaaf kallattiidhumaan viidiyoon gashee kanarratti double click gaafan godhuanii double click gaafan godhu source panel irratti dhaqee naa bana. Bakki kun source panel jedhamti jechuudha. Isheen kun source panel jette waan jechuudha. Viidiyoo kana immoo bakka hojiitti fidachuu waan barbaade yookiin timeline indicator kanarratti waan fidachuu barbaade maaliin godha? Dragging godhachiisa jechuudha. Drag goonetu achiis finna. O barbaanne immoo optionii lammataan yookiin kallattii lammataan control Z duubatti nu deebisaa jiru. Right click godheen new sequence from clip gaafan jedhu innis akkanattiin kallattiidhumaan naa banaa jechuudha. Argitanii? So yeroo hundumaa selection toolii tuqnaa selection toolii maaliif waan biraa tuqne waan biraa irratti hojjeta effect waan tokko irratti hojjechuu dandeenya waan ta'eef paanaalee tokko kan of eeggachuu qabna. Maal select akka goone jiru. Amma fakkeenyaaf ammoo maaliin select godheeraan raazer toolii. Yoon jimmi dhaqee fayyadamatti akka sanbuta dheen akka godhe naamsi kun maan hojiin isaa maali hojii raazer kukutuudha jechuudha. Short cutiin isaa maanni short cutiin isaa keedha. Raazer tooliin immoo kan nuti ittiin select godhan immoo maalidha? Qubee caa yookaan C tuqne amma fakkeenyaaf kanarra jira. V on tuqe selection tool, C on tuqe maalitti nageessa? Milaacii koo yookiin raazer tooliitti nageessa jechuudha. So faayilota koo san kukkute sana control Z dhaan duubatti nan deegaa jechuudha. Andoo jechuudha. Faayila keenya kana eegas itti fidannee maaliin godhaa? Qaama barbaachifne tokko gidduudhaa kutee baasee qaama biraa fidee gashachuun barbaade kanasi haga asittan kutaa haga asitti kuteera ammas asitti kuteera barbaade ammas asii fi asitti ammas kuteen viidiyoo biraan fidee gashaa jechuudha. Bakka kana duwwaan godhadha. Selectionii tuqeetan keessa deleetiin tuqaa asiis deleetiin tuqaa jechuudha. Amma viidiyoon koo bakki kun duwwaadha. Bakki kun duwwaadha. Screeniin koosii duwwaa ta'ee argamaa jechuudha. Waan asitti fidee garuu viidiyoo qabaa jechuudha. Bakka kana waan biraa fiduun barbaade asumaan control ayin tuqaa viidiyoo biraan fidee gashachaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanan fidee gashadhaa jechuudha. Hajennu viidiyoo kanan gashadha. Viidiyoo kana keessatti double click godhachuu irratti rukuteetan source panel keessatti. Isa booda eessaa geessaatti fudhadhu. Fakkeenyaaf maarkiin as immoo amma ta'e immoo deemeetan ammas asitti maarkii daawwati. Ishee kana duwwiin fudhachuu barbaade. Viidiyoo duwwiin fudhachuu barbaade drag viidiyoo only naan jedha. Sagalee duwwiin fudhachuu barbaade drag audio only naan jedha. Amma viidiyoo duwwiin barbaade. Yoo lamaan isaa barbaade immoo asuma irratti viidiyochuma irratti ol dhaqeetan lamaanuma isaa akkatti drag godhadha. Argitanii? Lamaan isaa fidachaa jechuudha. Isa booda bakka itti duwwaa kana walitti butuun barbaade harkaan walitti butatu hin taane deleetiin tuqa selektiira. Walii gallee ammas bakka itti ishee kanattis ammas viidiyoodhuma sana fidachuun barbaade akka godheetan gadi fida. Isa booda bakka itti kana walitti butuun barbaade select godheetan ammas bakka itti kana select godhee walitti buta. Maaliif bakka duwwaa yoo ofe iskiriinii keenya hin gurraachessa waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon sagaleen nama haasa'u hin mul'ata viidiyoon jala irra keessa waan hin jirreef iskiriiniin keenya hin gurraachaa jechuudha. Adeemsa biraan immoo short cut yookiin viidiyoo keenya cut gochuu barbaanne select goone control K tuqna ammas akkasin deema asii akka deeme ammas viidiyoo ko select godhe control K tuqa isheen select godhadhe kana duwwiin balleessuu barbaade yookiin kanan balleessuu barbaade wante right click godheen repeal delete garaagarummaan delete fi repeal delete maalidha wanaan jettanii repeal delete ni ega select godhanne right click jennetu right click goone mataa ishee irratti repeal delete tu gaafa kana goonu maalluu fida ofiisaatii balleessaa ofiisaatii bakka walitti naqata bakka duwwaan kaa'u jechuudha. Garuu ummatu fakkeenyaaf ishee kanaanii delete harkuma duwwiidhaan balleesseeti bakka duwwaa jira. Argitanii garaagarummaan isaa kana jechuudha. Duubatti deebi'u ammasii control Z gadiin fayyadamaa jechuudha. So viidiyoo koo kana amma ilaaluun barbaade argitanii kaameraa kamitti darbee ilaalaa. Deebi'ee sanumatti darbe. Maaliif viidiyoo isa kana kuteedhaan fidee gidduu gashe jechuudha. So barnoota keenya har'aa keessatti akkamittiin akka faayila gashatan akkamittiin faayila gashanne eessa keessa akka nuu kaa'u faayila gashanne yeroo hundumaa project panel yookaan harka bitaa gara xumuraa keenyadha. Yeroo baay'ee project panel keenya kana nu jalaa dhoksuu danda'a. As maaltu jira project panel bira library jira browser jira info jira effect jira. Isee kana mallattootti kana xumne tasii project panel kan jedhu. Ishee kana tuqxanii waan biraa tuqnaan iddoo biraa dhaaba. Inni osala argitanii kanaaf ishee kana maal goona project panel tuqnaa jechuudha. Asirraas immoo yeroo hundumaa edit kan jedhu tuquu qabna. Asii effectii colorii waanota garaagaraa tuquu qabnu. Hamma dhattanii bartanitti tuquu isin hin gaafatu jechuudha. Kanaaf isin amma
maal qofa select gootu yeroo hundumaa selection amma fakkeenya select kan ta'e jiru editing keenya select goone ittiin fayyadamna. Haala kanaan barumsa kana yeroo gara biraatti akkamittiin clip hojjechuu akka dandeenyu yookiin akkamittiin animation text garaa garaa barreessuu akka dandeenyu immoo kutattaa wajjin ilaalla. Asuma wantin utuun isinitti hin biran dabarre kana ol fakkeenyaaf bakki nama jiru kun V1, V2, V3, V4 jedha. Waan akkasitti bubbee la selection kun halluun kuni ajee maalidha? Tuqne select ta'eera jechuudha malee waan biraa miti jechuudha. Shi V1, V2, V3 achi gadi immoo maani audio 1, audio 2, audio 3 jedha. Garri gadi kun sagaleedha jechuudha. Fakkeenyaaf sagaleen mute gochuu barbaanne akka dhagaamne kana tuqxaneenaan sagaleen keessan hin dhagaamu. Solo jechuun tokkitti ishee kanaadha jechuudha. Sagalee baay'ee yoo jiraate shi kanaaf kun tuquu isin hin barbaachisu jechuudha. Asirratti kunis yoo tuqxanii off godha viidiyoo keessan ciruma isaa gurraacheessa. Kanaaf maal gochuu qabdu tuquun qabdan toggle animated yookiin toggle view jedhamti isheen. Toggle view keenya kana toggle view kana yookiin tuqnee irra taanaan toggle view tuqnee irra taanaan nu jala balleessaa jechuudha jechuudha. Ilaaluu qabdu ishii injaamsa ijashee jechuudha. Kan biraan logged yookiin qulfiidha kun. Kana tuqnee irra taanaan asirratti achi gorrees goruu hin danda'u jechuudha. Viidiyoo keenya immoo akka barbaanne akka bunne akka butuu hin dandeenye. Maaliif hidhameera waan ta'eef ishii. Aan fakkeenyaaf utuu immoo kana immoo irraa hiikeeti viidiyoo immoo waan akkasiin goggodaadha hin deddeema. Argitanii viidiyoon keenya kun tabalaasha'uu danda'a jechuudha. Egaa xumurree booda cufuu yeroo cufannu akka namni nu jalaan tuttuqnee viidiyoo keenya loggoon hidhannee baanaa jechuudha. Kun kana fakkaata hagammaatti waan hordoftan galatoomaan isiniin jedha. Kutaa itti aanutti viidiyoo kana caalu wantoota garaa garaa akkamittiin akka hojjennu kiliipii akkamittiin akka hojjennu kutaa itti aanutti waa wajjiniin barannuuf adaraa keessan like share comment naaf godhaa. Ofiit YouTube channel kan jedhu keessa galaati yookiin Oromiyaa Film Industry Tubi jedhaati seenaa. Namoonni qaamaan barachuu barbaadan manni barumsaa keenya aga level 2 amma yeroo ammaa film production guutummaa isaatiin beekamtii addaatiin kennaa kan jiruuf marsaa lamaan tokko eebbisiisee qaba. Ammas barsiisaa waan jiruuf bakki argama keenyaa qaamaan namoota barachuu barbaadan Buraayyuu Gamoo Fiqiruu darbii lammaffaa irratti argamna. Omarsi Cinematography Training Center jedhaati qaamaan deemaa dhaqaa dubbisuu dandeessuun isiniin jedha. Turtii gaarii.